Talaka jettanii gadaa roobalee duuloo birmajii michillee roobalee jedhee amma sirra si deebi'a. Gadaan shanan kuni gadaa roobalee, gadaa duuloo, gadaa michillee, gadaa birmajii, gadaa horata. Gadaan kuni hoggaa saddeetitti deebi'a. Saddeetitti deebi'ee hoggaa 40tti dhuma. Akkamiin deema yoo jettee itti makoodhaan deema. Itti makoon hoggaa 8. Dabballeen hoggaa 8, foolleen hoggaa 8, qondaaleen hoggaa 8, buttaan hoggaa 8 walitti shanan kuni 40 ta'a. Hoggaa 40. Egaa buttaa qaluudhaa yookiin gadaa fi fixuudhaa akka har'aa kana caffee dhaqu. Caffeetti haasaa buluu waan seeraa wanna gadaa kanaa wanna godhamuu diriirsa bulu haasaa bulu. Kan inni barana duuloo wannoo ta'u sun buttaa qalu sun kan isarraa fuudhu sun isa hordofeet isaa wajjiniin deemaa. Kan inni jedhu dhagaa bariisanii yoo fixanii isatti irraa fudhata gadaa jechuudha. Inni wajjin deemaa. Eda nagaa caffee kanatti haasaa tumaa bulanii yoo tokko isaanii wanni sun dhaabaa qabaate alangee rukuti. Alangee seerati. Seerri ta'e jedha. Seerri ta'e jedha rukuti. Kana godhaa bulanii ganama bakkee immoo filannoo deemu. Namni 5 dhufa. Kan duraan filatan san walakkaa jaajjaa. Kun bitaa fi mirga jaajjuu 2 filannoo guutamaa jirti. Filannoon namni sun beekamee durataa beekamee yookiin hayyuu beekamee bariisan waan dhaqu odaa bira dhaqu. Injennaa odaa nabee jedheen isin kan tuulamaati. Achi dhaqanii kan amma hojjetan san seera gadaa kan ta'e san kan filatame san ibsuu agarsiisuu warra gadaa sanittuun dhumna baay'ee gara garaan